kutaa dubbii sagalee Waaqayyoo irra wajjiniin ilaallu keessaa kutaa macaafa qulqulluu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa 4 hanga 8 dubbisa akkas jedha. Jaalalli danda'aadha, gaarummaas ni agarsiisa. Jaalalli hin hinaafu, of hin jaju, of hin bokoksus. Jaalalli lafa salphinaa hin ijaajju, waan isatti tolu duwwaa hin barbaadu, hin dallanu, waan hamaas nama irratti hin lakkaa'u. Jaalalli qajeelaa dhugaatti gammada malee jallinatti hin gammadu. Jaalalli karaa tokko illee nama hin lafafu. Hunduma isaa ni amana, hunduma isaa ni abdata, hunduma isaas ni obsa. Jaalalli yoom iyyuu hin badu. Kennaa raajii yoo dubbachuu yoo ta'e hafuuf jira. Afaan haaraa dubbachuu yoo ta'e hafuuf jira. Ameen. Mee ameen? Ameen jedha. Egaa kutaa kana keessatti lakkoofsa 9 boodatti nan dubbisa, rakkoon qabu. Kutaa kana keessatti barreessaan kutaa kana akkuma beekamaa ta'e Phaawulosi warra jara kanaaf gaafa barreessu, jarri kuni waldaan amantoota warra Qoronxoosii waldaa yeroo hundumaa jal'inni yookaanis immoo rakkinni safuu kan hin beekne keessatti baay'ate yommuu ta'u, Phaawulos ergaa kana gaafa isaaniif caabu jarri kun dubbii jaalatu. Jarri kun yeroo hundumaa waa yaada garaagaraa kaasu, dubbii namaan baay'eetu isheetti galee waan tureefi akkasumas immoo barumsaaf qorannoo ogummaa baay'ee qabna jedhanii of jaju ture. Baay'ee of gurguddisu ture. Sababa kanarraan kan ka'ee akkasuma immoo yeroo hundumaa isaan gaaffiin isaanii waan biyya lafaa kanaan beekumsa biyya lafaa kanaan of jaju waan ta'eef, Phaawulos egaa kutaa tokko keessatti akkas jedha. Jara kana keessattis qoccolloon waan baay'atuuf waan isaan wal lolaniif Phaawulos akkas jedha. Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 11 yoo dubbistanii, egaa isin gidduutti qoccolloon rakkina kan ka'e dhaga'een ture waan ta'eef isin gidduu rakkootu jira. Kanaaf iyyuu jarri kun maal jedhu yoo jettani, kaan kan Phaawulos jedhu, kaan kan Keefaas jedhu. Jara kana keessatti kan Keefaasiiti jedhu, kaan kan Aphuloos jedhu, kaan immoo kan Kiristoos jedhu. Waliin maqaa waan jara kana keessa baay'ateef kan eenyu akka ta'ani, kan eenyuun akka waaqessani, eenyuuf akka deemani waan hin beekneef Phaawulos akkas jedhee jara kanaaf isaanii barreessa. Egaa edennaan qoccolloo isaan gidduu jiruufi rakkina isaan gidduu jiruufi muddama isaan gidduu jiruufi waa isaan kana hundumaa kaasaniifi Phaawulos dhaqeetu kutaa kana keessatti jaalalli danda'aadha. Ameen. Ameen jedhama. Jaalalli danda'aadha jedha. Maal jennaani? Jaalalli of hin bokoksu, jaalalli of hin tuulu jedha. Jaalalli lafa salphinaa hin dhaabatu. Sababiin isaannaani jaalalli ofii isaa of danda'a. Haleluuyaa. Jaalalli ofii isaa of danda'a waan ta'eef egaa dennaani sin jaalalatti qabamaati jiraadhaa jedheetu jara kanaaf ergaa kana yookaanis immoo dubbii kana isaanii barreessa. Jarri kun maaliif jennaan, qoccolloon, rakkoon, gidiraan isaan gidduu jira waan ta'eedhaaf. Akkasuma Qorontos tokkoffaa 1 lakkoofsa 31 yoo dubbistani, jarri kun of jajuu isaaniirraan, of bokkoksuu isaanii, of jajuu isaaniirraan kan ka'e akkas jedheetu isaanii barreessa. Kan of jaju yoo jiraate Kiristoosin of haa jaju. Ameen jedhamu. Kan of jaju yoo jiraate, baay'een qabeenyaan of jaja, baay'een beekumsa isaatiin of jaja, baay'een fira isaatiin of jaja, baay'een dandeettii isaatiin of jaja. Jarri kunis egaa dandeettii qabna jedhani, beekumsa qabna jedhani, of bokoksuutti ka'ani, of gurguddisuutti ka'ani, anatu beeka jechuutti ka'ani. Macaafni lallabaa keessatti immoo akkas jedha, namni ani beekaadha jedhu bara isaa guutuutu hin beekiin hafa. Beekaadha namni ofiin jedhu. Insa jarri kun egaa hin beekna jechuu isaaniirraan kan ka'e, hubbeekna jechuu isaaniirraan kan ka'e, kaan kan Aphuloos,
kan Phaawulos, kan Kiristoos, kan Keefaasit jedhaniitu waan yaada garaa kaasuu jalqaban. Yaada kana keessatti Phaawulos nun kan isiniif caamnu yoo jiraate isa nuyi fakkaannee deemnu Kiristoosin lallabna waan ta'eef nun kan Kiristoos jedheet kanaaf qoccolloon gidduu keessan hin jiraatin jaalalli danda'aadha. Ameen. Meerka keessan ol fuudhaati jaalalli danda'aadha. Hursaati jaalalli danda'aadha jedha. Jaalalli waan hundumaa danda'a. Gaafatti tole bichaa miti jaalalli. Gaafa argate bichaa miti jaalalli. Kanaafiyyuu ergaan ani mata duree irratti dubbachuu barbaadu jaalalatti qabamaa jiraadha. Ameen. Jaalalaan jiraachuu. Mee nama simbukkee harka ishee qabaati jaalalaan jiraachuu jedha. Maaloo sin jaaladha na jaaladhu jedha. Jedhaani. Bara keenya keessa jaalalatu iddoodhaa sokke. Bara keenya keessa jaalalli iddoo gadhiiseera. Mana namootaa keessa jaalalli iddoo hin qabu. Dhaloota gidduudhaa jaalalli iddoo hin qabu. Kiristoos isa jalqabaa jaalala ho'a qabeessaan dhiiga isaa dhangalaasuudhaan fannoo irratti dabarsee lubbuu isaa naaf isiniif laate. Kanaaf jaalalli waan hundumaa danda'a waan ta'eef jaalala tokkichaan Waaqayyo nu jaalate. Jaalalli Waaqayyo nu jaalate immoo jaalala bara baraati. Jaalala isa jireenyatti geessudha. Jaalala isa dhugaati. Jaalala isa nagaatti nama jiraachisudha. Jaalala isa qoccolloon hameetiin walirratti qa'uun isa keessan jilee jaalala sirriidha. Mee ameen jedhaa kaa. Jaalala sirrii jedhaa mee sunu. Harka keessan ol kaasaa jaalala sirrii jedhaa. Namni afaanin jaalala walii qaba jedhee waa'ee jaalalaa haasaa. Afaan isaa keessa yeroo hundumaa waa'ee jaalalaatu ba'a. Garuu keessi isaa jaalalli hin jiru. Garuu keessa isaa nagaan hin jiru. Garuu keessa isaa walii galuun, waliif oo'uun, waa'ee sirrii waliif yaaduun hin jiru. Yesuus Kiristoos ani akkuma isin jaaladhe isinis immoo wal jaaladhaa. Ameen. Ameen. Jaalala gaafa jennu haadha manaaf abbaa manaa miti qofa miti kan wal jaalatu. Jaalala jechuun ganaa sagaa warra gaalantti galan qofa miti kan wal jaalatu. Waa'ee isaa hin jiru man. Jaalala isa Kiristoos fannoo irratti ol ba'ee anaaf isiniif fannifame jaalala isaa dhugaa. Obboleessi obboleettiin haati abbaan firri of firoonni jaalala tokkummaatti isa Waaqayyo jaalatuun wal jaalachuudha. Kanaaf kutaa kana keessatti jaalalli of hin bobbokoksuudha. Waan isatti tolu bichaa hin barbaadu. Waan isa gammachiisu bichaa hin barbaadu. Jaalal maal jennaan jaalalli yeroo hundumaa sirriidha. Jaalalli yeroo hundumaa waan qajeelaa raawwata. Jaalalli yeroo hundumaa waan isatti tolu hin taane waan namatti tolu qofa hin taane waan isatti tolu duwwaa hojjeta. Kanaaf kutaa kana keessatti Phaawulos akkas jedheetu itti dubbata. Isin of hin jajinaa. Isin of hin bobbokoksinaa. Anatu beekan jedhiinaa. Anatu dandeettii qaban jedhiinaa. Maal jennaan jaalalli danda'aadha. Jaalalatti qabamaatii jiraadha. Maal jennaan jaalalli sirriidha. Jaalalaan walii keessan hirkisaa jiraadha. 13 yoo dhaqxanii dubbistan boqonnaa 13 lakkoofsa 1 yoo dubbistanii jaalalli qabaachuudha yoo baanne akka sibiila kililchuu akka dibbee kosh jedhuuti jedha. Faayidaan qabu. Sibiilli yoo dhaqanii walitti rukutatan malee ofiisaa walitti bu'ee sagalee dhageessisu. Dibbeenis yoo dhaqanii rukutan malee ofiisaa rukutamee sagalee dhageessisu. Jaalalli isa kana miti. Jaalala namni of keessaa hin qabne, jaalalaan namni hin jiraanne, jaalalaan namni keessa isaa hin jiraanne, eenyummaan isaa namni jaalala hin qabaanne akka kanaati. Fakkeenyaa yeroo dubbatu
Kanaaf jaalalli lafa salphinaa hin dhaabatu. Jaalala jenneetu lafa Waaqayyo nutti hin tolle dhaabachaa oolla. Jaalala jenneetu lafa Waaqayyotti hin tolle, lafa Waaqayyoon hin gammachiifne, lafa dhugaa sirrii hin taane dhaabachuu dandeenya, fakkaachuu danda'a. Namni nama tokko jaalate silkii isaa yoo bilbilee yookaanis immoo dhiirri tokko gaafa dubara tokko jinaasaa gaafa jalqabu gaafa jaalatu yeroo hundumaa waa'ee ishii yaada. Waan biraa yaada. Innis yeroo hundumaa waa'ee ishii yaada. Bilbilli cufaa yoo ta'e illee adeemsaan karaadhaan kallattii ittiin argatuuni daandii ittiin argatuun adeemee iddoo isaa dhaquu barbaada. Iddoo ishii dhaquu barbaada. Jaalalli Kiristoos nu jaalate garuu isa kanarraa adda. Jaalalli Kiristoos anaaf isiniin jaalate garuu jaalala isa kanarra caaludha. Fakkeenya eegaannaan akkuma isin jaaladde isinis wal jaaladdaadha. Efesoonaa ta'uu Galaatiyaa 5. Akka ijoollee jaalatamootteedha. Fakkeenya Waaqayyoo fudhadhaadha. Kiristoos akkuma isin jaalateedha. Isinis immoo wal jaaladhaa. Jaalalatti qabamaati jiraadhaa. Jaalalli maali? Jaalalli maali? Erga Kiristoos nu jaalate, erga Kiristoos anaaf isiniif jaalalaan fannoo irratti ol ba'ee dhiiga isaa dhangalaase, erga immoo isinis wal jaaladhaa jedhe. Jaalalli maali? Jaalalli hojii hafuuraati. Ija hafuuraati. Isa keessa keenyatti dhangala'eedha. Ija hafuuraa isa keessa keenyatti dhangala'eedha jaalalli. Roomee boqonnaa 5 yoo dubbistanii sababii Waaqayyoo jaalala isaa isa karaa hafuura qulqulluu nuuf kenneef garaa keenya keessatti dhangala'eef abdiin immoo nu hin layyaasisu. Sababii Waaqayyoo jaalala isaa isa hafuura qulqulluu karaa hafuura qulqulluu nuu kenname keessa keenyattis immoo isa dhangala'ee fi jaalalli immoo maalidha? Nu layyaasisu. Ameen jedhama. Harka keessan ol kaasaa jaalalli nu layyaasisuudha. Harka keessan ol fuudhaa ammayyuu jaalalli nama layyaasisuudha. Jaalalli nama layyaasisu. Karaa hafuuraa sanuuf kenname, karaa Kiristoosin sanuuf kenname, karaa jireenyaatti sana nama geessu, karaa ulfina Waaqayyoo waan ta'eef jaalalli nama hin layyaasisu. Eenyummaa keenya keessa jira jaalal. Hafuura keenya keessa jira jaalal. Har'a nama tokko jaalachuuf nama tokko wajjin adeemuudhaaf yeroo tokko yeroo lama yoo wajjin deemne yoo wajjin nyaannee dhugne saatii booda yeroo muraasaa booda garuu daandii irraa jallifannaa. Waan nyaanneef, waan wajjin dhugneef, waan jaalanneef miti. Nyaataan miti jaalalli. Yeroo hundumaa obboleessa obboleettii akka Kiristoos nu jaalatetti jaalachuudha. Jaalalli isa kana. Erga hafuura Waaqayyoo erga karaa hafuuraa nuuf kenname jaalalli yeroo hundumaa obseetu danda'a. Yoo isheen dogoggorte lakki hin jedhu. Dogoggorteetti deennisu. Yoo inni dogoggore lakki dogoggoreera deennisu. Yoo abbaan dogoggore abbaan koo dogoggoreera dee nyaara guuree irraa goree hin darbu. Maal jennaan jaalalli danda'aadha waan ta'eef yeroo hundumaa itti hiiqeetu gorsee ofitti firoomsee of duukaa deemsisuu barbaada. Jaalala waan ta'eef. Inni biraan jaalalli amamtoonni abboomamuudhaan kan mul'atudha. Warri Kiristoositti amananii, warri Waaqayyo Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluutti amananii isaan kun abboomamuudhaan kan mul'atudha. Nan boomamnu taanaan jaalalli keessa keenya keessa hin jiru jechuudha. Yohannis 14:15 irratti akkas jedha. Yesuus itti fufee yoo ana jaalattan abboommota koo eegdoodhe. Ana yoo jaalattan Yesuustu jedha. Yoo anaan jaalattanii
yoo karaa koora socho'uu barbaaddanii, yoo dhugaa jireenyaa sana barbaaddanii, abboommota koo eegdu yoo jaalalaa ta'e. Kanan ta'u yoo ta'e garuu si abbaa jechuudhaan mootummaa Waaqayyootti galuun hin danda'amudha. Ittan dhufasas. Yesuus Kiristoosin gowwoomsuutti kaane yaa gooftaa jedhu, yaa abbaa jedhu, maqaa keetiin maal goonerra, maqaa keetiin maal jenneerra jedhan yeroo isaan gowwoomsuutti kaanedha. Kun immoo garuu namni Kiristoosin jaalatu, namni nama akka isaatti jaalatu abboommi Kiristoosin eega. Namni Waaqayyoon jaalatu, namni Waaqayyo duukaa socho'u, namni karaa Waaqayyoo irra deddeebi'uu barbaadu jaalala isa kan Kiristoos abboommii isaa eeguudhaan isa duukaa tarkaanfata. Jaalalli isa kana. Lakkoofsa 21 irratti darbee akkas jedha. Namni abboommii koo qabu inni isa raawwatus isa kana ana kan jaalatu. Ani immoo abbaan koo isa jaalachuuf jira. Anis isa nan jaaladha. Ofii koo isatti of mul'isuufan jira. Namni abboommii koo eegu. Namni abboommii koo eegu. Namni ana jaalatu. Abbaan koo immoo isa jaalachuudhaaf jira. Abbaan koo isa na ergetti kan amanetu mootummaa Waaqayyootti gala jedhe waan ta'eef anaan kan jaalatu jedhe Yesuus immoo anaan kan jaalatu. Abbaan koo immoo isa jaalachuuf jira. Ani immoo ofii kooyyuu isatti of mul'isuudhaafan jira. Yohannisuma 14 lakkoofsa 21 irratti akkas jedha. Abboommii koo kan qabu inni isa raawwatus abboommii Waaqayyoo irraa raawwannu taanaan maqaadhaaf amanne malee bor jireenya isa Kiristoos itti nu fidetti galuu hin dandeenyu. Firaa wal jaalachuun hin hafa gaafas. Ollaadhaan wal jaalachuun hin hafa gaafas. Akkaataa waldaatti walitti dhufeenyi hin hafa gaafas. Hello. Gaafa Yesuus Kiristoos dhufee gara mootummaa isa jireenyaatti nu fuudhuudhaaf jiru danda'an wal jaalachuun gaafas hin jiru. Isheen ganda kooti, biyya kooti, fira kooti jechuun gaafas hin jiru. Namni hundumtuu akka mataa keetitti jaaladhu jedheera waan ta'eedha. Kanaaf Kiristoos maal barbaada ree? Jaalala dhugaa namni hundumtuu qabaate akka jiraatu barbaada. Mee ameen jedhaa. Mee harka keessan ol kaasaati jaalaladha jedhaa. Ammayyuutti dabalaati ati jaalaladha jedhaa. Jaalala immoo nuuf kenni jedhaa. Jaalalli nuuf laatamu ganama kana. Jaalalli keessa keenya buufatu ganama kana. Jaalalaan jiraachuu akka dandeenyuuf, jaalalatti qabamnee socho'uu akka dandeenyuuf jaalalli Waaqayyo nuun argatu yee. Kanaaf inni biraan jaalalli akka mallattootti kan ittiin mallatteeffamudha. Mallatteeffamnudha. Jaalalli. Wedduu 8 lakkoofsa 6 yoo dubbistanii akka mallattootti garaa keetiitii fi irree keetiitti na mallatteeffadhu. Jaalalli jabaan akka du'aati, hinaaffaan gara jabeessi akka awwaalaati, arrabni isaa akka abiddaati, akka giimii abiddaa isa xaphu godhuutiidha. Jaalala keetiin na mallatteeffadhu. Jaalala keetiin na mallatteeffadhu. Irree keetittis na mallatteeffadhu. Maal jennaan? Jaalalli ennaan jaalalli jabaan akka du'aati. Akka hinaaffaan gad jabeessis immoo maal jennaan? Akka awwaalaati. Hinaaffaan gara jabeessi. Kanaafiyyuu akka arrabni isaa akka abiddaati, akka giimii isa xaphu godhuti waan ta'eef kanaafiyyuu jaalalaan na mallatteeffadhu. Jaalala Waaqayyoon ganama kana mallatteeffama. Jaalala Waaqayyoon ganama kana mallatteeffama. Mallattoon milikkita jaalala Waaqayyoo ganama kana sinirra haa buufatu. Mallattoon milikkita jaalala
isinirra haa buufatu. Nama mallatteeffadhu. Isatu sirriidha. Isatu karaadha. Isatu jireenya. Isatu ulfina. Isatu galmaan nama ga'a. Isatu nama jiraachisa. Jaalala waan ta'eef jaalala kenna mallatteeffadhu. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Mee namni ani jaalalan qabu jedhu utuu jedhee gaafadhe nama muraasa ta'uu danda'a. Jaalalli garuu gaafa argate ni naafu. Argatte jettee sitti ni naafu. Dhabde jedhee sitti hin gammadu. Jaalalli yeroo hundumaa argachuu keetti dhabuu keettis hin gammadu. Maaliif beektaa? Jaalalli yeroo hundumaa waan sirriitti ilaala waan ta'eedhaaf. Jaalalli yeroo hundumaa waan qajeelaa ilaala waan ta'eedhaaf. Dhabdee tadee sirraa goreen darbu. Jaalala siif qaba taanaan. Hiriyaan jaalala sii qaba taanaan. Abbaan kee jaalala sii qaba taanaan. Firri jaalala sii qaba taanaan. Egaa argatteetta jedheeyyuu sheenoo qabdee sirraa goreen darbu. Yookaan immoo dhabdeetti kunuun amantaa todee sirraa goreen darbu. Yeroo hundumaa jaalalli gadi bu'uu keessatti jaalala. Ol ka'uu keessattis jaalala. Argachuu keessattis jaalala. Dhabuu keessattis jaalala. Beela'uu keessattis jaalala. Jaalalli hin hinaafu yee. Ameen jedhama kaa. Jaalalli hin hinaafu. Gaaf tokko waan gaarii tokko yoo goote isheen kana goote deen hinaafu. Haleluuyaa. Ameen ameen. Jaalala. Meesinuu jaalala jedhaa. Egaa baay'een keessa waliin beektan akkuma dhuftanitti jirtu. Walii keessan ilaalaati jaalala jedhaa. Warra kaanuuf naa eeggadhaa. Jaalala jedhaa. Jaalalli yeroo hundumaa waan gaarii namaaf yaada. Yoo dhabe kootti obboleessa koo. Yoo argates kootti obboleessa koo. Kootti obboleettii koo. Koottu jaalala waan ta'eef yeroo hundumaa waa'ee jaalalaatiin karaa walitti agarsiisuu barbaada. Jaalalli amma tokko faallaa yoo wal faana deeman isaan waan biraadha. Yoo jaalalaas yoo waan biraas amma garuu mallattootu jira waan ta'eef namni fuudhee waan mallee namatti mallatteessa waan ta'eef karaa biraa namni wal baqachuutti ga'e ammoo. Kanaaf jaalalli yeroo hundumaa akkaataa kanatti nama ni naafsisu. Hin uffattee, hin argattee, itti tolee jedhee nama ni naafsisu. Uffee baga siif ta'e, uffee baga sitti tole, uffee nan gammade jedheetu jaalalli yeroo hundumaa waa'ee keetiif Waaqayyoon galateeffata. Inni biraan jaalalli. Jaalalli inni biraan Waaqayyoon keessa jiraachuudha. Hojii Waaqayyoo keessa jiraachuudha. Yohannis 15:9 kaasee hanga 10 akkas jedha. Abbaan koo akkana jaalate anis immoo isin jaaladheera. Jaalala kootti qabamaati jiraadha. Ani akkuma abboommii abbaa kooti hundumaa eege jaalalatti qabamaati isa eegaa isatti qabamaa jiraadha. Eebbisu. Jaalalli akkuma isin jaaladhe isin jaalalatti qabamaati abboommi Waaqayyoo eegaa jiraadha. Jaalala waan ta'eedhaaf sirriidha waan ta'eedhaaf jaalala sanatti qabamaati jiraadhaan akkuma isin jaaladhe. Walii keenya jaalachuu, walii keenyaaf nagaa yaaduu, walii keenyaaf waan sirrii yaadu jaalalatti qabamaa jiraadha. Akkuma abboommi abbaa kootii hundumaa eege jaalalattis qabamee jiraachuu isinis abboommi koo hundumaa yoo eegdani jaalala kootti qabamtanii hin jiraattu. Akkumani jaalala gooftaa isa na ergetti qabamee jiraadde isinis abboommi keessan hundumaan yoonatti qabamtanii jaalala koo abboommi koodhaan yoo eegdani abbaa koo inni waaqarraas akkasuma isinin jaalata. Isitti qabamanii jiraachuun keessanis immoo jaalala isa dhugaa ta'uu agarsiisa. Jaalalli dhugaan yeroo hundumaa waa'ee Waaqayyoo nama yaachisa. Jaalalli yeroo hundumaa waa'ee dhaboo obboleessaa nama yaachisa. Waa'ee dhaboo obboleettii nama yaachisa.
waa'ee rakkina nama yaachisa, dhaba nama yaachisa malee ofii ofitti tolee akka jiraatu hin barbaadu jaalalli. Ofii argatee akka jiraatu hin barbaadu jaalalli. Jaalala dhaabamee yaa gooftaa koo maa walammeessina, qooda gaarii hamaa walitti yaannee du'a murteessinaa dhe faarfataan. Jaalalatu dhabamnaan. Mee nama sin bukkee harka isaa harka ishee qabaate akkam jaalala qabdaayyeedha. Gaaffii isiniif haa deebisu, akkam jaalalli jiraayii jedha. Maal isiniin jedhe? Maal jette? Hin dubbanne? Haa ta'u. Egaa erga nuwa jaalalli maali jedhe erga waa'ee jaalalaa xiqqoo ishii tuqee booddee waan tokkottan darba. Egaa jaalalli maaliif barbaachise ree? Erga jaalalli wanta nama tarreesse kan erga ta'e, wanta nama dubbadde kan erga ta'e maaliif barbaachise ree? Walii keenya akka jaalannuufi, walii keenya akka jaalannuuf jira jaalalli waldaa kiristaanaa keessa, jira jaalalli kwaarii keessa, jira jaalalli maatii keessa, jira jaalalli gaa'ila keessa. Moo wal darbachaa wal lolaa wal ciqilaa akka saba kanaatti jiraatu akka saba Qorontos? Moo akkam jiraa jaalalli? Egaa walii keenya akka jaalannu erga jedhee eenyu walii isaa jaalata yoo jenneef immoo gaaffii garaagaraatu ka'uu danda'a, yaada garaagaraatu ka'uu danda'a. Jaalala jechuun nama hundumaa akka tokkotti ilaalanii jaalachuu jechuudha. Garaagarummaan hin jiru waan ta'eef walii keenya jaalachuudha. Roomee boqonnaa 12:10 akkas jedha, nama jaalachuun keessan jaalala dhugaa haa ta'u. Sasomni keessan jirre, isa wal miliquun keessan jirre. Jaalachuun nama jaalachuun keessanii jaalala dhugaa isa Yesuus jaalatu haa ta'u jedha. Waan hamaa jibbaa, wanta gaarii ta'etti qabamaa jiraadha. Jaalalli obbolummaatiin ho'isaa wal jaaladhaa, walii keessaniif ulfina kennuudhaan wal dorgomaa. Walii keessaniif ulfina kennuudhaan wal dorgomaa. Hamaa jibbaa gaariitti qabamaatii jiraadhaa. Ho'isaa nagaa wal gaafadhaa, isa kanaan immoo wal dorgomaa. Baay'een jaalala wal dorgomatu hin taane, baay'ee walammeessutti wal dorgomaa. Walammeessuudha, inni akkasii, isheen akkasii, taappeellaa rakkinaa, maqaa rakkinaa walirra kaan wal dorgomaa. Lakki jaalalli isa kana miti. Jaalalli ho'isanii wal gaafatanii, jaalalli waan gaarii waliif yaaduudha. Jaalalatti qabamne akka jiraannu Kiristoos nuun gargaaru. Ameen. Kiristoos nuun gargaaru. Jaalalli gaafa nu godhame qofa miti. Jaalalli gaafa obboleessi koo naa godhe qofan isa jaaladda miti. Gaafa obboleettiin koo naa gootan ishee jaaladda miti. Gaafa waldaan kiristaanaa gaarii naa yaada miti. Rakkina keessattis, waan hundumaa keessattis, dhaba keessattis jaalala. Ameen. Haleluuyaa. Waan hundumaa keessatti jaalala. Kan jibbi keessa hin jirre, kan ammeenyi keessa hin jirre, kan walamachuun keessa hin jirre, kan maqaa walii balleessuun keessa hin jirre, kan taappeellaa yookaanis immoo waan biraa walitti laxxafuun keessa hin jirre. Jaalalli yeroo hundumaa ho'isanii wal jaalatanii gara jireenyaatti, gara ulfina Waaqayyootti, gara karaa ulfinaatti wal geessuudhaan dorgomuudha. Mee nama sin bukkee harka isaa harka ishee qabaate maal dorgomaa jirtaadhaani? Jedhaan sodaatina. Maal dorgomaa jirtaadhaani? Jaalala obbolummaa,
isa Waaqayyo jaalatu, waliif ulfina kennu, wal kabajuu, wal danda'u, wal baachuu, isa kanaaf dhama'uudha. Inni biraan jaalalli inni biraani ba'aa walii baachuudha. Ba'aa walii baachuudha. Qolaasiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 13 hanga 14 yoo dubbistanii waliif danda'aadha. Nama tokko isa kaan yoo komate waliif dhiisaa. Gooftaan akkuma isiniif dhiise isin immoo waliif dhiisaa. Waliif danda'a. Walii baadhaa. Galaatiyaa jaalakkoofsa 2 irratti immoo akkas jedha. Ba'aa walii baadhaadha. Akkasitti jedha. Hojii Kiristoos hojjettu akkasitti isa kan Kiristoos sana raawwachuu dandeessu jedha. Ba'aa walii baachuun wal danda'uudha. Innoo lakki kaleessa gorseera hin dide, kaleessatti dubbadheera hin dide, bara darbe gorseera jijjiiramuun hin dide, humti tokko hin dideedha. Yaaba lallabaa keessatti akkas jedha. Namni nama tuffatu dhiisaan waan godhu iyyuu hin beekuudha. Waanuma isaa iyyuu hin beeku nama tuffatoodha. Kaleessa gorsee bara darbe yeroo darbe hundumaa ayisoo jedhee jajjabeessee yeroo muraasa bukkee dhaabatee kanniisee sokku miti jaalalli yeroo hundumaa hamma inni lafaa ka'utti baatee danda'ee dhiisobboleessa koo dhiisobboleetti koo jabaadhu Waaqayyo gaariidha jedhee waa'ee gaarummaa Kiristoosiin itti dubbachuudha. Malee isa yeroo tokko fuunee lafa ol fuudhee tokko ol baasnee yeroo tokkotti immoo dacheetti gadi daballu miti. Isa yeroo tokko isne yeroo tokko qabbaneessinu miti jaalalli yeroo hundumaa oo'aadha. Jaalalli yeroo hundumaa sirriidha. Jaalalli yeroo hundumaa karaa namatti agarsiisa. Jaalalli yeroo hundumaa isa Waaqayyo dhalootaaf saba isaatiif raawwachuudha jaalalli. Kanaaf Galaatiyaa 6 nu dubbise Yongeelaaf. Kanaaf akkas jedhatti ba'aa walii baadhaadha. Eenyu ba'aa walii baachaa kan jiru? Eenyu wal danda'aa kan jiru? Eenyu Kiristoos akka nu jaalattetti jaalala sirrii walii keenyaaf qabaatee gara isa dhugaatti wal geessaa kan jiru? Mandara keessatti qoccolloo, waldaa kiristaanaa keessatti qoccolloo, kwaarii keessatti akkasi, xiqqoota gurguddoota keessatti akkasi. Kanaaf miti jaalalli yeroo hundumaa walii danda'uudha jaalalli. Nu dubbisa. Ba'aa walii baadhaa. Ba'aa walii baadhaa. Akkasitti seera Kiristoos raawwattu. Akkasitti seera Kiristoos raawwattu. Ba'aa walii baachuuni yeroo hundumaa ba'aa walii baachuuni isa har'a kootoree si gargaaree fuudhee chingee achitti gatee deebi'u miti. Ba'aa walii baachuu jechuun waan dadhabe sana keessatti gorsaan haa ta'u, jaalachuudhaan haa ta'u, gargaaruudhaan haa ta'u, qabeenyaan haa ta'u, wantoota garaagaraan haa ta'u, kallattii hundumaan bukkee dhaabatanii ba'aa sana baatanii gargaaruudha. Maal keessatti kufeera obboleessi kee? Obboleettiin kee? Waldaan kiristaanaa maal keessa jira? Sabaan lafaa ka'amu. Sabni kun waldaa kiristaanaa waan inni rakkate bukkee dhaabatee ba'aa waldaa kanaa hin baatu taanaan rakkoon jiru ka. Jaarsolii waldaa baata miti ba'aa waldaa kiristaanaa. Wangeelaa wata bichaa maata paasterii baata miti. Namni hundumtuu walii galee maal rakkate lafa rakkina sanaatti ba'aa sana gargaaree fuudhee ba'aa sana irraa lafa kaa'uudha. Inni immoo jireenya Yesuus Kiristoos itti nu barbaadedha. Isa jireenya Kiristoos Yesuus itti nu fidedha. Ariifachaan jira. Inni biraan ba'aan inni biraan waan namni baachuu hin dandeenye sana fuudhanii baachuu miti. Ba'aa nama tokko mana ofirra kaaniitu namicha gargaaruu miti.
waan danda'aniini dandeetti jiruuni bukkee dhaabatanii waan hojjechuun malu hojjechuudha, waan raawwachuun malu raawwachuudha. Xiskii baay'ee isinii kennuu hin danda'a, garuu yeroo koo na faana deemuudhaaf nan darba. Inni sadaffaani maaliif barbaachise ree jaalalli? Inni sadaffaan bantuu mootummaa Waaqayyoo waan ta'eef. Jaalalaan malee mootummaa Waaqayyootti galuun hin danda'amu. Bantuu mootummaa Kiristoos, bantuu jireenyaa waan ta'eef jaalalli barbaachise. Maatewos boqonnaa 7:21 Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetutu mootummaa Waaqayyootti gala malee yaa namni yaa gooftaa jechuu duwwaadhaan itti gala miti jedha. Bantuu mootummaa Waaqayyooti jaalalli. Ilaa jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama raawwatutu mootummaa Waaqayyootti gala malee namni akkasuma yookaan immoo mootummaa Waaqayyootti kan galu namni yaa gooftaa jechuudhaan mootummaa Waaqayyootti gala miti. Sanbata yaa gooftaa, qidaamee yaa gooftaa, yookaas immoo yeroo hundumaa dafiloodhaan hanga jimaataatti hanga sanbataatti torbeedhaan hanga torbeetti yaa gooftaa maqaa isaa waamuu qofaan otoo hin taane maqaa isaa jajachuu qofaan otoo hin taane jaalalaan mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'ama. Jaalalli hin jiru taanaan mootummaa Waaqayyootti galuu hin dandeenye. Jaalalli hin jiru taanaan mootummaa Waaqayyoo keessaa gahee hin qabnu. Sababiin isaa maali jennaan dubbii macaafa qulqulluu takkas nuun jedha waan ta'eedhaaf irra deebi'een dubbisaa akkas jedha. Yesuus jaalala abbaa koo isa raawwatu, jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetutu mootummaa Waaqayyootti gala malee namni yaa gooftaa naan jedhu jechuu duwwaadhaan mootummaa Waaqayyootti gala miti. So maal gochuu qabna ree? Kanaaf jaalalaan jiraachuudha. Kanaaf jaalala keessatti qabamne adeemuudha. Kanaaf hojii jaalalaa isa kan Kiristoos raawwachuudha. Kanaaf hojii jaalala isa Waaqayyo Abbaan Ilma Hafuura Qulqulluu dabarsee Waaqayyo Abbaan Ilma isaa nuuf kenne sanaani jaalala ho'aa, jaalala agaabbee isa Kiristoos ittiin nu jaalate wal jaalachuudha. Jaalalli jiraayi. Hiriyaa gidduu jaalalli jiraayi. Dhaloota gidduu jaalalli jiraayi. Waan natti dubbateen dubbadha waan ta'eef. Waan jedhinaan jedhin jedha. Jaalalli jiraayi nu keessa. Arrabaan haasofna moo lapheen keenya keessi keenya eenyummaan keenya jaalala qaba namaaf. Qabnaa waldaa kiristaanaaf jaalala. Qabna Waaqayyo isa faarfannu kanaaf moo faarfannaamaaf moo lallabumaaf moo dubbicha dhaga'uma qofaan nu jiraa jaalalli nu keessa. Hojiin jaalalaa waa'ee jaalalaa mul'isuudha. Hojiin jaalalaa waan jaalalli jaalatu hojjechuudha. Hojiin jaalalaa waan Kiristoositti tolu waan Waaqayyoon gammachiisu qofa raawwachuudha. Akka walitti hinutti, akka firummaatti, akka amtii, akka ollaa, akka biyyaatti otoo hin taane jaalalli nama hundumaa iddoo tokkotti jaalachuudha. Kiristoostu jedhe waan ta'eef abboommiidha. Jaalalaa wal jaalachuu. Waaqayyo nu gargaaru. Harka keenya ol kaafnu. Ka keessan ol fuudhaa. Yaa Waaqayyo na gargaari jedha. Cimsaa yaa Waaqayyo na gargaari jedha. Ilaa ganama kana jaalalli eenyummaa keenyaaf haa galu. Jaalalli nuuf haa galu. Jaalalli bade nuuf haa deebi'u. Jaalalli biyya keenyaaf haa deebi'u. Jaalalli dhalootaaf haa deebi'u. Jaalalli waldaa kiristaanaaf haa deebi'u. Jaalalli saba keenyaaf haa deebi'u. Jaalalli Waaqayyoo keessa keenya keessa haa buufatu. Isaan mootummaa isa Kiristoos nu jaalate sana, isa Waaqayyotti nu barbaade sana hojjechuu dandeenya. Ni biraaf inni dhumaan raawwadha. Jaalalli maaliif barbaachise? Jireenya isa darbu duukaa akka hin buuneef.
kan jaalalli barbaachisee fi jireenya isa darbu isa sokku jireenya isaa argame akka daraaraa isaarra biqilee isa borbadu sana duukaa akkam buunee barbaachisa jaalalli. Roomee boqonnaa 12:2 nan dubbisa akkas jedha. Fakkeenya jireenya isa darbuu kana duukaa hin bu'ina. Jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareeffachuudhaan of diddiiraa. Jaalala Waaqayyoo immoo waan gaarii waan ta'eedhaaf isa duratti fudhatama ta'ee waan akeeka isaa fiixaan baasuu hubachuudha. Jaalala. Fakkeenya isa darbu kana duukaa hin bu'ina. Maal inni darbunnaan daraara biyya lafaa waan biyya lafaa kana keessaa wanta nama gammachiisu wanta nama hin gammachiisu wanta namatti tolu wanta namatti hin tolle biyya lafaa kana keessa jiru waan ta'eedhaaf fakkeenya isa darbu kana duukaa hin bu'ina. Maaliree jennaani jaalala Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasaa yaada garaa keessanii haareeffadhaa. Isa kam akka ta'e jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e wanti biyya lafaa jaalalli biyya lafaa wanti darbuudhaaf jiru wanti sokkuudhaaf jiru isa kam akka ta'e adda baafadhaa beekaadha. Jaalala of diddiiraadha. Jaalala Waaqayyoo immoo waan gaarii waan ta'eef isa duratti fudhatama ta'ee wanta akeeka isaa fiixaan baasu. Jaalalli Waaqayyoo wanta isa duratti fudhatama qabaate wanta isa duratti waan gaarii ta'e wanta isa duratti waan nama gammachiisaa ta'e akeeka isaa sana fiixaan baasu. Akeekni Waaqayyoo ganama kana karaa kee fiixaan haa ba'u. Ka keessan ol kaasa sinan eebbisa. Akeekni Waaqayyoo ganama kana karaa kee fiixaan haa ba'u. Karaa keessan fiixaan haa ba'u akeekni Waaqayyoo. Mirga keessan ol kaasa karaa koo akeekni kee karaatti nafiin jedha. Jedhatti dabalaa karaa koo akeekni kee karaatti nafiin jedha. Maqaa Gooftaa Yesuusiin karaa kee karaatti nafiin. Akeekni Waaqayyoo karaa kee galma haa ga'u. Akeekni Waaqayyoo karaa kee laga haa ce'u. Akeekni Waaqayyoo karaa kee fiixaan haa ba'u. Akeeka Waaqayyoo. Akeeka isa jireenyaa. Akeeka isa ulfinaa. Akeeka isa bantuu ulfina Waaqayyoo isattiin mootummaa jireenyaa sanatti galu. Akeeka Waaqayyoo. Baay'eetu manaa ba'e. Akeeka Waaqayyoo raawwachuudhaaf hojii Waaqayyoo raawwachuudhaaf hojii Waaqayyoo galmaan ga'uudhaaf baay'eetu karaatti hafe. Jedha dubbiin sagalee Waaqayyoo. Waaqayyo warra yaadaan qabe hin waameedha. Warra waame immoo galmaan ga'e. Waaqayyo gaafa nama waamu waan lafarraatiin nama waamu. Hojii ulfina Kiristoos isa waaqarraa akka hojjennuuf nu waama. Wanti biyya lafaa kanaa maal jennaan darabaadha. Wanti biyya lafaa kanaa maal jennaan waan galma ga'uuf galma hin geenyedha. Inni galmaan nama ga'u garuu nun naaltuu mootummaa Waaqayyoo ta'uu keenyadha. Ameen. Ameen. Dhaalli keenya waaqarra jira. Ilaa dhaalli kee waaqarra jira. Inni Waaqayyoo si qopheesse dhaalli kee achi jira. Haleluuyaa. Meeshaan harka keessan ol kaasaa dhaalli koo si bira naaf jira jedha. Ati dhaaltuu mootummaa Waaqayyooti. Dhaaltuu mootummaa Waaqayyoo namni ta'u immoo nama akeeka Waaqayyoo raawwatudha. Nama hojii Kiristoos Waaqayyootti itti waame, nama hojii Kiristoos Waaqayyootti fide, nama hojii Kiristoos Waaqayyoo ulfina isaa, aangoo isaa, kaayyoo isaa akka raawwatuuf itti waame sana akka galmaan geenyu barbaada. Amantoonni, tajaajiltoonni, akeeka Waaqayyoo akka galmaan geenyu, akeeka Kiristoosin akka galmaan geenyu. Hojii mootummaa Waaqayyoo ulfina qabeessa akka babal'isnu.
hojii mootummaa Waaqayyoo isa daandii jireenyaa sana waan sirriidhaan qajeelfama dhugaan jaalalaan akka qajeelchinu akka sirreessinu akka hojjennu isa kanaaf waamamne. Waaqayyo nu gargaaru. Ameen. Kanaaf raajii dubbachuun hin hafaadha. Ishee kanan dubbadhee dhaaba. Raajii dubbachuun hin hafaadha. Afaan garaa garaa soorisuun hin hafaadha. Wanti hundumtuu hin hafa. Wanti hundumtuu iddoo gadhiisa. Jaalalli garuu itti fufee jiraata. Bara keenya keessa raajiin dhaga'ina jechuu miti. Yoo raajiin waan tokko dubbate malee namni ursee ameen hin jedhu yookaanis immoo namni isa kaaniin Waaqayyoon naa kadhadhu illee gara isaan naqu. Raajii. Raajii maal? Raajii Waaqayyo kaasa sammuu muukoodha miti. Raajiin raajii caalu garuu wangeela dhugaa isa jireenya nuuf laatedha. Mee ameen jedhamaa laata? Raajiin raajii caalu garuu isa kana isa boollaa nama kaasuu danda'udha. Isa kana isa karaa namatti agarsiisuu danda'udha. Isa kana isa ulfina namaaf kennuu danda'u. Isa karaa namaa qajeelchuu danda'u. Raajiin raajii caalu garuu wangeela dhugaa, wangeela Waaqayyo nuuf kenne, wangeela Kiristoos isa jireenyaati. As keessaa ba'a wanti hundumtu. As keessaa biqila wanti hundumtu. Ifa manaa godhaa. Botaan manee faateen gadda biiroo ta'anii waa dubbisu. Dhiskii wayii naa dubbi naa baasanii mee kana dubbisi naan jedhan. Nan dubbise. Waa'ee raajiiti. Kanaafan isa wangeelli jedhu natti tola malee isa kaan hin beekoni naan jedhan. Dhugaadhaan jedheen ennaani maal jennaani wangeellis qoraa ilaalaa san isiniif ta'e fudhadhaa isa kaan dhiisaa jedhaan jedhe. Anna maqaa walii galleerraa. Kanaafi raajiin raajii caalu irras maaliree wangeela isa jireenyaa kana. Isatu karaa namatti agarsiisa. Isatu daandii namatti agarsiisa. Isatu dhugaadha. Isatu jireenya. Warri raajanis warri waan Waaqayyotti mu dubbatu. Kanaaf kan isaanii miti. Macaafni qulqulluun maal jedha jettanii raajii dubbachuun hin hafaadha. Inni kana siiti. Kana booddeeti. Isa siif kaame dhaaltu mootummaa Waaqayyooti. Achii qooda qabda. Ameen. Haleluuyaa. Achi jira kan kee. Achi jira kan keenya. Kana gochuudhaaf achitti mootummaa Kiristoos Waaqayyo nu qopheesse sanatti galuudhaaf immoo jaalala. Isa dhageenya nuuf haa eebbisu. Kaanee dhaabannee Waaqayyoon kadhanna.